akkuma bishaan samii buu yoo bishaan roobaa kuni ka samii buu kun yoo wal tuqe dachii tana garagalaa jaan inna jabilesa isoo waliin tuine dandeetii rabbiitiin akkasi rabbiin tokko rabbii hunduma keenya akkuma rooba samii buusanitti hunduma keenyaa'u rabbi rahmata isaa keessatti haa buusisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota akkasigaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya arraan tana teessuma keenya du'aadhaan banna. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi nageen god ya rabbi nageen god ya rabbi nageen bus ya rabbi jaallateenya tagad addanichi ne utubanu goddaat ya rabbi warra wal dhabille خولي فيفتخنا جال لساني تأبد يا رب نتايس يا رب ورّن نور علتي في اللي قرتي متي رحمة خيسن وخاي جران ولافس ورّن هذا الشاطر اللي ورّا قرتي مسمي نجين ويادات اللي نتيل إبنه في تيسان سنيد رب رحمة خيسا خاو تكلي ربي أمتون راقب بيا خيس جلوتنا اللي بيا نجا رب نواقول وان تديما جلوتنا اللي رب نورادامس بلاتنا قرتي رب نورادامس Taka farandi kata kai juga karena kalbi fuk berjerat ya bibti dia bil bil semua kita tahu ti bil bil tak video darah telepon kanda bu isya juga takal bifutes semua mau kalbi te si fudu kalau melihat boda insyaallah sabra sakalen pun insyaallah pun ya sama itu rati sama gitu bon rati sih amma kasih tior tuh kayaknya kak nanti gue kata kayak sini ini punya kan aku tadi ini saya iya saya juga kalau gitu tuh ya tuh kayaknya kak berani syukur tidak tahu apa ya latih tidak jawab tuh sana kunci saya kira wallah kalau ya latih bener farani ini dia bisa ega das berampun ini Pun aja tak. Fidi kaya Ifine gilu pun aja. Fidi Radam balantum kamale nama dabu fakanatti oligati nama shida jirti hamtu takalle rabbi isin raqabu isinuma nan gafe hunduma keysanu rabbiin rahmata isaa kaysa gatabusu inshallah taala hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinilleen asumaan du'ainu godada arraga mali anis gammachuu qaba isinis akka gammachuu qabdan abdiin isin raqaba gammachuu lammaffaa mali jettanii yoo kan nagaafatan taate arra obboleessa kiyya Ibraahim fi obboleettii ya Fawziyaa waliif fidee jidduu gattaa'ee walitti araarsuufis hedduu gammachuun qaba asumaan gammachuu isaanii ani waan hin jee ibsuu hin beeku isaanis gaa yaada isaaniitii fi gammachuu isaanii akka isiniif ibsan abdiin isaanirraa qaba inshallah hanqadhuma viidiyoo keenyatti nu faana tura. Galatoomi obbo Faraan keenya isin jecha takkanatti daawwattootaa fi kabajamtoota Faraan keenya honoogaa arraan taniisitti argamtanii jechuun keessaa oolamu manuma Fawziyaa jirra guutuun keenya manni Fawziyaa irraa galuun deemnu fakkaanna gisee kanatti ilaallee garuu Fawziyaa teenya dhibdeen hedduu turte agartanii jirtanii daawwattoonni Faraan warreen Faraanii if eeggannaa guddaa godhii itti aansee Fawziyaatti si barbaadaa jiranii Ibraahimii jechaanii turtan dhugaa rabbii dubbachuuf akka nuti itti dhageenye Ibrahim Farhaan mana lafa jiraatti hidhuu deemaa jechuu dhageenye jechuudha. Maaliif osoo viidiyoon isaan afaan hin bahin hiccitii nama isaanii wajjin taa'ee haasa'ee mana faaxee marii wajjin mari'ataniitiitu mucaa kana wajjiniin nyaadhe. Tamam guyyaa takkallee haatu wajjiniin qorii harka kaayee nyaadhe. Miidhaa isaan danda'u jee isaan biraa gabbee dawwalee Farhaan if eeggannaa godhii jaartii Ibraahim sanillee if eegjiinii michiyoo sanillee siif birraan biraa hin dhawminaadha. Gocha kana isin raawwachuudhaaf Faaxee fi Ibraahim fi Maammadee isin irra dalagaa jiranii qaaqiraa bulanii halkan kana akkamatti isaan kana dhiiroo eessuma geessinaa akkamitti isaan farkaneennaa akkamitti Faraan farkaneennaa halkan jiraa beekawwi guyyaa rafaa warra shiiraatti heenayanii dhagachaa fi turanillee kadhaadatalleen nama biraati laakiin kakka isaan san dhaadatan godhe eenyu arra guddaan saayee nu bira jira jaalatee nutti hin dhufne Mr. Ibrahim hawee nama biraati marratti akkam jaarsa obbo Ibrahim malee moomin deema aduu jirtee malee takkasiitti jaartiin jaarsarraa hin kaatu jechuu keessanillee hin oolamu maaliif jaartiin jaarsarraa hin kaatu akkamitti kaan ilaal yoo inni kun soba dalagees yoo inni kun dhugaa dalagees maaliif jaarsaa jaartee jechuun safaaxaan taane daawwattootaa fi keessaa namni ilmaan walii qabu
dhalaa fi jaarsaa jaartiin kun deemee kaanii kaan lakkaa'urra jaarsi taa'ee taan lakkaa'uu sitti adeemu mirga qaba shari'aa faqqadee fi jaartiin ammoo isaa sangodeettee deemtee kaanii kaan lakkootee jaarsa deebi'uun gurra kana jala nu jaatu nuti Oromoo. Yaa suma afaanitti jirtu dhugutta kanaa qabadhu anarra dhugaa rabbii yoo jettan maal dumaashitti jafoosii agartee miti waan takkaan namu mul'ataa jetti har'aan tana gizee akkasitti isii qabanii keessattuu faatee xiqqoo fi faatee guddoon tamam mee faraan jaansan agartee miti maal jechuudha maal godhuudha kana amma tokko telegiraamni fuudhee faatee xiqqoollee na aasteen faatee xiqqoo baasee daawwattoota xiqqaatuus namni dhiirti kabajaa qabdi maaliif aararraa hin maqaasan jeeni dhugaa aaraan tana anilleen dhugaa rabbii dubbachuudhaaf siif Abrahaam waliin galtanii aariin ani aareessan gochiin irratti silaa dalagamaa ture san naafisa wal bira nu teessisu miija dura wal nu naafsisu. Tokko araara sammaatutu akkanaan araaramoo hanna godhe isin lamaan walitti deebitanii bultii teessan innis mana isaa keessatti deebi'ee atis gammachuun isa simachuutu aaraa fi gocha na godhan san guutuu na keessa balleessi. Si galee waan satteefu ani silaa arraas ta'e akkuma isaan dalagaa na godhatanii halkanii guyyaa ta'anii hiriiba irra dhabanii naaf dhaadachaa turan sanitti anilleen arra namuma isaaniif dhaadatu malee nama isaan jalaafuuf maaliif akka tokko ta'e hin taane tokko wallaaleef ani wallaaluun qabu. San hundarraa rabbiin oolcha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenya rabbiin takkallee ugartee miti. Nyaa'u. Shayitaanni akkasitti roobasa waliin tuqqeetiin qiyamata biyyeetti bakka kana rabbii akkasitti dabaasarra. Godhaa jira. Akkasitti adabbii teenyallee rabbi mataa cabsu nuti ilma namaatiif jennee hamtuu namatti yaannu hamtuu nu yaades aati nuti rabbiif jecha ni dhiifnaaf. Saniifuu maal yoo jettan barbaada asumaan gaa isinitti leelereesse. Waa takkanaati daawwattoota keenya gocha bareedaa laal hoggaa isiniif haasawnu Oromoo viidiyoo dura laaltanii viidiyoo namaa irraan deebina. Viidiyoo namni kun maaliif haasa'ee haasawni namaa kun akka qubna garii godhadhaadha haasawa namni onnee irraa isinii haasa'u haasawa namni bilaash akkana taa'ee isiniin haasawnu. Isin ogguu isiniin jiru eenyuuf haasa'u jiru Oromoo saba miliyoona 89 oliif haasa'u jira. Guutuun keessan caqastanii haasa'u kana jalqaba irraa ilaa hanqatu biraatti haasa'u ijoo keessaa fudhatan namni haasa'u namaa. Haasa'u namaa keessaa waa fudhateeti jechisan itti fayyadama. Tamam. Maaliif jecha kana silaa itti fayyadame ilmi namaa silaa viidiyoo namaa laalee gorsa hedduurraa birata waa hedduurraa fudhata duutii ilma namaa dhuftu ilmi namaa waliin ajjeesu ilmi namaa waliin lolu ilmi namaa gochan taane warratti irraa maaliif namni keenya qaroomni sammuusaa aadoo ganaa nutti hafe maaliif silaa nama keenya kolbee dubbachaa jiru kanarraa haasawa isaarraa waa fudhate qalbiin caqase beekaallee bitamni kiyya kun beeka jee ol bee haasawa qaba naafaase maafiin haasawa lammii kiyyaa kana hin caqasne jee haasawa namaa kana hoggaa caqastu haasawni san bareedaa yoo site siga seeneeti miira qaama keetii keessi galee sheexaan hunda sirraa naaree waan irraa fudhattu qabdaa sun keessaa takkanaatii daawwattootaa fi kabajamtoota keenya isinuma jaalalaa fi nuti waa hunda akkanatti isinii haasawna hunda saniifuu nu beekaa nurraa beekaa isin jennu nuti isin malee waan takka hin qabnu faatee xiqqoo fi faatee guddoo faatee xiqqoo irree araboo dalaalisatti jira dhiifamaa siin jaa maammadee keenya maaliif keenya inni maammadee sobboleessa jaarsa kiyyaatiin maadiraniiti firri jaarsa kiyyaa jaarsa kiyya obboleen jaarsa kiyyaa saniifuu ammoo arrarraa faatees maammadees warreen guutuu keessatti aara qabdan an jaarsa kiyyaa harka galfadhe jee isinittis nama duuluu mitaaniif tun nama waan gale hunda beeku waan rabbiin fide hunda alhamdulillah yeroo fudhatanii jaarsa kiyya badiisaa balleesse na fidatee nama abdii musafaa haa galatoomu itti aansee duniyaa haa galatoomtu taqabbale irraa kanama dhufe samii katti dhufan dachidha yennii nama kana manguddoo harka naman darbanii an abbaa kiyyaatu waan takka naamee jira jireenya kee keessatti yoo nama balleessitee jiraatte namni aarii si biraa deemee namni san si dhufee dhiifama siin jee dura dhaabbatee naan jee gorsa abbaa kiyyaati ittiin fayyadamu yoo gorsa abbaa kiyyaati ittiin fayyadamne gorsa abbaa rabbiittis hin fayyadamu jechuudha daawwattoota kiyya saniifuu takkittii tana anniin kana kannaa rabbiin naa kanna fi dhaamsa abbaa kiyyaati saniifuu manguddoo harka darbuun dandeenya manguddootti aansee obboleessa kiyya birraa fi farhaan haa galatoomanii isaan kunis narratti yeroo dheeraa wareegamanii maqaan hundi isaan asirra bu'ee fi fooziyas akkasi cafaqamte
akkasumatti illee dachaa akkasitti sababa haara cafaqamee rabbiin sheexaana nu iddoo fixee jiran jee tiyaansee faaxee fi maammadees asmaanuu dhiifamaan jaan akka isaanii hin laalu rabbii tokkochaachaan dhiifama jaanii ammanni kiyya mana beektanii gurbaan keessan bira dhufuu fi saayiddamii afur mirga keessan guutuun isin jaab obbeessa keessan irraa isin fageessu ilmaan keessan irraa isin fageessu dhaamsiin kiyya dabarsatiin. Kasigaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma obboleeyyan keenya gartee haasaawanii gartee isin kennitiin anillee gartee yaadan keessa jiru dhaamsa isiniif dabarsaa jechuun hordoftoota fi kabajamtoota Farahaan Tuub akkana alhamdulillah rabbil alamin Fawziyaa Tuubii fi Farahaan Tuub jechuun gaawaa nama safaataatiin miti gaa'eetu takka gartee namoonni nuuf yaadachuu turanii gaajjarri nuuf kattate hundi kun alaa sila akka namaatiin akka Abiraam Faasila waa sun jirru. Maaliif rabbitti amanaa jenta rabbii malee taata akka ilma namaatti du'an qabrii isaanii nama mantaane jeeqama. Akkas gaa'anii waan isin jiru Kunumaan kennu kana lafa bira dhaabaa akka maaliidha. Haasawuma jira malee kabalatti. Yuutubaroonni magaalaa tana sababa walii dhufi nama hidduu beekte kana hidhaqa. Kunne barama Masan biraan jiru sanumaa nuti akka keenya keessatti du'aayi godhaafi jirra isaan sa'illee rabbii alaafisuufi. Sarabbi siyaaqaa jaltu jiraan koo isaas hin deebiin waan nu goote kana Asuma gaafa biyyattoota. Amma dhageeffadha akka beekta faraan kan rabbi ajiraachisa. Haqaaf dhaabbatee kamiin naanjii. Arra duraan gaafa dubbii tana dura waan jennu inni na komachaa ture beekta. Na komachaa ture. Mucaan haqaa agarraan haqma rabbi. Maashaallah. Maashaallah dhiira jechuun nama kanaati. Dhiira jechuun arra dhugaadha mucaa kanni beeka jaartoo jiyyoo galchee anis akka galchuun jibbine galchumaan barbaadu jira. Garuu inni seheeti akka waan itti badii oofu jiru takka Abiraam kana fageessu fedhutti na dhaadachaa ture jechuudha. Akkasitti deebi'ee haqa harkee Abiraam kana waan inni keessa jiru sarkee aboo antanarra haqa hojjaatu ujeen hojjees garagalee tanaafuu ni guddaaf maashaallah. birraa wanti sitti namuu fakkeessinatu isise takkaffaa maal iseeteeti akkuma gaa dubbii duniyaa fi abdiin beekta gaafa sana hedduu walleessaa fi hanga gurbaa hiinee akkasitti waliin naafete waliin cafeene. Yeroo cafeene booda narraa baasan talchuu baay'ate qabnee walumaan darbineemi. Walumaan baafne ansan booda baatette sanirraa hamtuu seente isa gurbaan kun eega gabbeelatti waliin deebine maaltuutu calisa godhee maaliif akkanna irraanfataa bilbileetis na gaafachuutti hin jiru maaltu isa mudate maaltuutu kana hundaa'u isa godhe jeetiin achirratti si homadhe malee. An amma dhageeffatu ta'abdii fi mana ganda duniyaa tanaas an jidduun ture dhugaadha. Maaliif? Rakkanni isaanii kanuma wal rakkisaa deemu malee ajaa'iba. Kadhuma qabu miti ajaa'iba. Wahuman taane takka wal eegalan takka nama biraatiin wal eegalan tana rabbi irraa guutan hundaa'u. Waan akkanaa kan rabbi irraa dhaabu isaanis rakkina addaa seenee jira. Anis dhugaadha wanni gaafsan jidduu dhaabadheef bikka kanaa yoon deeme immoo waan biraati. Tatanarra jabduu seeneetiin dubbii san jidduu bee isaan sanillee rabbi hamtuu tanarraa dhaabuu kadhaaf ni yaaboo dhaabbachuu ide. Yaman keessa Yaman jechuun yuutuubarri Yaman kana keessa warra yuutuubara dalagu jirtan Oromoo teenya maaliif sila waa'ee tumaachaa kana isinirra haa dhaabbatu isiniin jaha du'aa isinii goone. Rabbuun dirraa waa dhaabu. Harakkate rabbi rakkoosaa haa furuun isiniin jaha laakiin warreen jaarsaa jaartii wal cafeexan jaarsaa jaartii jechuun safaaxaa miti uleen tun isin haa dhaabbatu warreen jaarsaa alabbaasanii jirtan jaarsa keessan galfadhaa jaarsi sokkuun jaarsa kiyya hin sokkine jaarsa kiyya galaan deemaan na biraa deeme jaarsi sokkuu biyya faranjii jirti malee seera sariyaa islaamaa keessatti hin jirtu jaartii sokka malee jaartiinuu tawaabeetu hin sokkatu daawwattoota gaafata fiira teesseetiin lammi isaa ta'us biyyaamtee kottaana biraatti malee gulantaa sira teessee gadi hin baatu waanjuu takkaan qaba sanumaafuu dhalaa Oromoo warreen jaarsa firaa gaxariitan alatti jaarsi ari'uun hin ta'u. Rakkinni bikka hunda seenee jira rabbi irraa haa dhaabu yaaboo. Tana dheenee tana bira dhaabbannaa san bira dhaabbannaa walii olii alee hundinuu rakkina taatee dandeenyu rabbiin ni danda'a. Ilmaan Oromoo hundaafuu rabbiin urkoo haa ta'u rabbi irra kan nyaatu ilmaan Oromoo hunda du'aa isinii goonamtu dandeenye Oromoo hundaa arguun qabu. Araba irraa fudhasa itti dhugeessu qabdu Oromoon shukutiin qabdu Salmaa mita bareedee fi nuti isinitti shukutiin baafannee baloo dhiirataa. Yaa aarasanii an bar aara akkasitti isii tumtaniitutu arra miinuma keessa si dhaabii jedhu. Wanti kun wallahi illa gaafsanii foosee biraan fuunan lubbuu teetii bibee bigee illa gaafsanii
Rifaatumaan osoo dhiiseetu aaraa dhuftanii isin miitanii. Mannis jala qabu haala sanuma afur daawwattoota fi kamoota keenya labbii guddoo hin dandeenye waan zamana kana gammachuu irra jirru faraan keenya. Takkalaati amma gammachuu baasoo jira. Rifna jee maaltu ta'u. Amma waan tokko inni malee malee waan nyaannu baasutti haasa'u guddaa hin dandeenyu. Takkalaati wantoota egaa isitti illee dheeran Isin dheeranne gaa'ee hanga kaa qophii sagantaa jaalalaatiin araaramaa fi fayyaa fi karaa fiilmii diraamaa fi arabaanii adiiqaa fi waan adda addaa fiilmii isiniif qopheessina. Yaadummaa si holtumuu wal cafaquu wal arrabsuu. Hidhiin nama waraabbiin dura haa dhaabu kana boo. Waan hoggooti dhaabbiis dhufee tokkoon mashaakilaan seenee aara jinni takkasitti kaasaa. Adduun irraa jibbisanii jirtanii yoo rabbi jee. Daawwattoota kiyya xumura viidiyoo irratti waan isin qabu jira. Gocha Ibrahim Nagoodee kana. Guutuu filmi deebisite inshallah. Barreessaan kiyya Ibrahim illee ta'u maal ibni shakkawaan badii dilaa danuu godha naan barreessu. Farhaan godha. Barreessaan kiyya Farhaanii. Farhaan barreessu waan kana. Diraamaa waan Diraama deebisnu waan Ibrahim hojjete kana. Diraama yoo deebi'ee okkee gara fakkaata. Kana san gamaallaqa bakka irraa fuudhee ilaa kompiitaraan ilaa kaamee. Laalaan deebiin Wanti isaanii jedhee waa hunda biteen san bakka irraa fidee bitee. Waan takka bara waan mataanu waan mudannoo mudatan. Waan takka bara yaadannoodhaa dalaganii haa'uun bareedaa bara. Diraamaa qopheesse. Diraamaa bufaa faan jalaa jiru qopheesse ditu. Khalas eessumaan nutti eetigaa san dhiisee akkasii. Iftuu fi faraan barreessaa si goone katabii waan kana iftuu waan rabbu ni beeki. Maaliif yaa mudannoo isiirra bu'e dalagu abdaati si hojjete. Kilma akkuma dura ta'e. Akkanaati daawwattootaa fi taphattoota keenya hanga viidiyoo biraa qabanis ni deemnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi.